keessumaayyuu maali bilchiginna kana sibitate moo afaan si qabe warra naan jettanis jirtu nan hubadhaa ani egaa durumaan dursee ani nama qabsaas miti qabsaadha jechuun danda'u nama quuqama Oromoo qabu waan natti dhaga'ame nama bayee dubbatu malee qabsoodhaaf kanan gumaacheedhe nama himatu danda'us miti garuu yaaduma koon utuu akkas ta'e wayya Oromoon kanarra too deeme wayya kan nutti adeemu kana akka Oromootti kana hubannu rakkoon keenya kana jedhee waan mul'ate tokko naasaa ture malee qabsaan akkas miti yani qabsaadha jedheen beeku warroonni yaanni keen badee as yaannati nu kennitu waan gaarii tureen badee naan jettanii na gaafattan galatooma namoonni waa'een keessaa na gaafachaa turtanii sababni xiqqoo miidiyaa irraa fagaadhee akka durii viidiyoo galee hojjechuu dhiiseef maalinni hojjettanii haala tokko tokko yeroo ilaalu keessumaa qabsoo Oromoo kana keessatti baay'een isaa kan nama gammachiisu miti yeroo har'a aamleen namaa ol ka'e boru kan aamlee namaa cabsutu dhufa kanarraa kan ka'e bakka akkuma namaa duuba ta'an ilaaluunis gaariidha jedheetani yeroo tokko tokko warri immoo asirra baanuu baay'ee dubbadhu akka nama dhuunfaattanii yeroo hojii galurraa yeroo qabaannirraa yeroo baay'ee sheerii godheetanii namoonni baay'ee na hubachaa turtanii kan asirratti bayaasa'u waa bu'aa buusaaf miti nama waa tokko waan mayyaade nu hubachiisaadha jecha fanaasaa ture walumaa galatti maaltu akkanirraa fagaadhu na gochaa jira hoo jettanii keessumaa taa'een yeroon qabsoo Oromoo kana ilaalu bakka baay'een isaa kan mooraalii namaa tuquudha warra kutatee bosonaa qabsaa'u warra manadhaa jiru miti kan mooraalii nama tuqu eenyuuf qabsoofna eenyutti qabsoofna jedhu kana Oromoon ifatti addaan baafatee beekaa laata jedhu kana yeroo ati karaa tokkoon ijaarte Oromoonni tokkoon diiga yeroo baay'ee isinitti miira deebi'ee biyyas deemee argeera asis taa'ee ilaaleera biyya kana keessatti gara waggaa 10 taa'ee waggaa 10 fan deema biyya Ameerikaa kana keessa baay'ee isaanii sooshaal miidiyaa irrattis nama baratanis nama qabsaanis argeera baay'een isaa garuu kan waldii gubbaayata kan wal faana dhaabatu kan wal ijaarurra kan kaayyoo tokkoof qabsaa'urra kan walitti deebi'ee diina walii ta'utu baay'ata yeroo tokko tokko dhuguma sittimuudhaaf dhugaa Oromoon ta'uun iyyuu yeroo nama qaanessutu jira dhugaa sittimuudhaaf Oromoon akkas maaliif taana Oromoon akkanis jira jedhee baay'ee na gaddisiisu jira maaliif hojjettanii Oromoo keessatti amantii fi siyaasni bakka addaan hin taanetti Oromoo idda gandaan yaannetti idda diina addaan hin baafannetti idda obboleessa kee ajjeesuuf meeshaa qabattee bosona barbaacha deemtetti idda ilaalcha nafxanyaadhaaf qabsooftetti Oromoo faana dhaabachuun maaliif barbaachisa amma koo haalumti qabsooyyuu wanti qabsoofnu nu jalaa badeeraa jechuudha akka Oromoo tokkotti roon taa'ee ilaalu amantiif siyaasa idda addaan hin baafanne gandummaadhaan Oromummaa otoo hin taane gandummaadhaan deemna eega ta'e eega zamachaa mililikiitiif sangaa kennina ta'e re'ee kennina ta'e ijoollee keenya kennina ta'e idda warra Hacaaluu ajjeesan miidiyaa Oromoo maqaa Oromoo qaburratti baafnee haasofsiifna ta'e dhugaa simittimuudha idda waan Oromoon qabsaa'ee waggaa 50 qabsaa'eef dhiifnee sirna nafxanyaa leellifnu ta'e keessumaa keessa bakka nuti harkii fi harmitti murametti yeroo tokko tokko nama qaanessa dhugaa simittimuudhaaf kanaaf ummata kana faana walitti bu'uun qaburraa fagaatan ilaaluun gaariidhaan jedhan maal fiduuf namni koo waa tokko kan godhuuf waa tokko jijjiiruuf waa tokko bu'aa buusuuf malee bakkuma kaleessaa dhuqqee kaleessaa deebi'uuf miti kanaaf haalli qabsoo Oromoo kana baay'ee nama gaddisiisa dhugaa sittimu yeroo tokko maali guyyuma tokko Oromoon kun hin jedhan guyyuma tokko otoo ummatuma Tigraay kana ta'ee du'een jedha mee ilaalame Tigree kana ummata xiqqaa meeshaa qabaattu malee ummata xiqqaa Tigree ajjeesuudhaan bosona deemtu hin jirtu Tigree ajjeesuudhaaf bosona deemtu hin jirtu Tigreen har'a qeeshii irraa baatee qeena mara teessee lolti qeena marratti lolti Tigreen
ኦሮሞን ከነገሩ ቀውማ ሳራት ለብሊ ሰባው እንደው ከነጀስ ኦሮሞ ከንዱ ኦሮሞ ከነጀችስ ኦሮሞ አንሰት መና ዲን ኦሮሞ ኦሮሞ ማለንጅሩ አን ጉያ ተኮ ነፍጠኛ ኖኑት ገልቼ ማለኑት እንገልቱ ነፍጠኛ ትግሬን ሶኑት ቀከኛ በሪ በልበለ በነ ማለን ንፍቱ ከን በልበለ በነ ፊዱ ከነፍጠኛ ፊዱስ ከን ወያነ ፊዱስ ከን ቦር ሱዳን ሶማሌስ ዱት ፊዱ ኦሮሞ ድማ ዲነ ጫል ኦሮሞ ጫለት እንጅሩ ኦሮሞ ድማ አኒ ሳምኒ ኩኒ yeroo tokko tokko DNA'n saba kana rakkina qabaanye kan walija injiru kan waldiigu malee har'a laala Tigreen bakka jirtutti illee hidhamteelle Tigree gargaaruudhaaf duuti bakka jirtutti Oromoon keenya ilmaan nafxanyootaati keessumaa mee laala waan biraa dhiisaa barakan ani ko Abiyyi Ahmedirraa dhimma dhuunfaan qaban namichi kun eessa nu geessaa ani mar'aatti warra sirraa na beektan guyyaa tokko ejjannoo kon jijjiirre namicha kanarratti waggaa afurii fandeema waggaa afuritti namichi kun garta deemuu kana argaan jira wanti nan jedhe tokko namni namichi kun nafxanyaadha nafxanyaa irratti fidaan har'a garuu darbaniillee har'a maal jedhu የሚሊክ ዘመቻ jedhanii miti kanarra deeman ifaan ifanutti baasanii jechuudha kanaaf maal kanarra maal jedhu bakka qabsoon amma dhuguma sittima bakka maqaa milikiin qabsoomnetti milikii kaleessa maal godhee dubbachuudhaaf afaan maal qabna bakka milik nu cabse dabbaa biyyummaa akka warra nurraa fudhatanii o Tigree miti kan nurraa fudhate nafxanyaan nu cabse kaleessa miliktu nu cabse jalqaba caba kaleessa cabne ka'uu dadhabne amma xaatillee ajjeefamaa jiru sababa milikiitiif kaleessa jechuudha nama kana bara miidiyaan Oromoo ilmi Oromoo bayeen milik leellisutti Oromoo kan faana dhaabatta bakka loltuu milikiidhaaf sirna miliki fiduudhaaf lolla jedhutti sangaan kennamu re'een kennamu ilmi kennamutti abbaa gadaati ani kaadiree walitti qabanii kaadireen gadi baatee abbaa gadaatee xamxamattee ba'aa lolaa jettu isaanuyyuu ko Oromoodhaan lolaa jetti kara Oromoo maaliifaan dhaabatta bara amantiidhaan qabatanii ummata naannoodhaan abaaranitti bara amantiidhaan nama abaaranitti Oromoo kan faana dhaabatta nuti ko amantii miti kan walitti nu fide kan walitti fide Oromummaadha malee amantii miti ana amantii on qabaachuu baadhimma keeti ana ko amantii kootiin jajina gochuu qabdu amantii koo sirratti dhiibuu sin qaban Oromummaadha walii qabna malee amantii miti ani abbaa kee haadha kee faana amantii garaa garaa qabaachuu dandeessa biyya amantiidhaan nama abaaranitti biyya gandaan nama abaaranitti biyya gandaan xiqqeessanitti kana taane Oromoon har'a ko otoo nama taane yeroo kanatti akka Tigree taane lollaa ture bara kanatti carraan marganne kana argannu ture diinni boru dhufuusi har'a ko Abiyyi fa'aa otoo hubattan waa tokko badhaa boru amma humna cimaa gara abaawoon jirutti hin ergan maaliif Tigree dura isoo cimaa jabe cabsaniti nutti deebi'uudhaaf deemu kanallee Oromoon keenya hubatu isaan ko jalqaba ko Oromoo irraa jalqabani Tigree irraa miti maaliif Oromummaa balleessuudhaaf deemu bakka Oromummaan baduu deemtutti bakka Oromoo ta'uu yakka ta'etti bakka hoogganaan Oromoo balbala funaanamee mana dhaatti dhumetti Oromoollee miti kaleessa aspelloo gurbaan kaleessa እንደውም አበሻ ገለ ture gurbaan sun samaawima maal keessa ture achi keessaa ba'ee no ani Oromoodha Oromoo fadhaa badhee maqaa Oromoo kaasee mana dhaatti darbatamutti biyya Asteer Badhaanee gaafa caaluunduu miliki sirni alaabaa milik ol kaaftee Itoophiyaa እንኳን የሆነ jettee dubbattetti har'a Asteer Badhaanee miidiyaa Oromoo irraa waamamtee haasofti Jawaar Mohammad garuu mana dhaa jira waaqayyo sitti agarsiisu kan Koloneel Gammachuu jireenya isaa guutuu bakka guddaa har'atoo akkuma Biraanuu Julaa kana bakka guddaa ga'ee isaa ol deemuu danda'u Abiyyi Ahmed hoogganaa isaa ture har'a mana dhaatti tasaaqaqa waan biraaf miti ko akkuma koo kana nyaachuu jiraachuu dadhabee miti Jawaar Mohammad Ameerikaa jiraachuu dadhabee deeme jireenyi itti badee deeme dhugaa sitti muudhaaf bakka Jawaar Mohammad Baqqalee Garbaa ajjeefamu jedhanitti warri Baqqalee Garbaa ajjeesan jedhan har'a miidiyaa Oromoo irratti ba'anii haasa'u Oromiyaa keessatti fandalalu Oromiyaa diigaa jedhu
ኦሮሞን በዱቅ አብድ ሲንጀር ከነሞ ከንጀር ኦሮሞ ከኛ ዋሜ ሰዩኮ ሲንጀር ወራ ከነፋና ከምት ጅራት አከም ጅራት ከነፋን ኦሮሞ ታው ነመን ቃነሱ ጀልቀማ ሳዩ ኦሮሞ ላይ መቹ ነመን ቃነሱ ዱጋ ሲንጀር ኦሮሞ ማለ ጉዲ ፈሊ ዱጋ ይዱ ከነ ዋን ብራን ጋፈቻን ቱረን ዱጉማ ዱጋ ሲትሙዳፍ ለንታጀቢና ኦቶ ጉዲ ፈቻን ሰባ ብራ ከሰጅራተ ኦሮሞ ከሳባኒ ጉዲ ፈቻ ደሙ ቀም ሰባ ብራት ደበለሙ ቀም ሰባ ምትሚት ነመራ ለው አንበረን ማልቱ ጡፋይ ነያን ትግሬን እኮ አለሎልቱ ዋቀን ሲታገር ትግሬን አለልቱ እኮ ጉራጌን ተኮ ቄሺ ራንፉረን ነፍጠኛን ተኮ ደቄቄ ራንፉረን ሶማሌን ተኮ ቄ ራንፉረን ትግሬን እኮ ቡልቺንሳ የተቲ ቀበኛ የተሎልቲ ያራ ብየሺ ከሳለ ነው ባፍተ እኒ ከኛው ኦሮሞ ነማ ከላፍተማ ከና ቄን ሳራ ፍረተመ ቀበሜ ዳሜ ወገናን ኦሮሞ ከሰተከን ውመምኔ ጎዳሜ ኦሮሞን ከኛ አራ ዲና ጀለ ዩዴ መንካ ዲናፍ ሰንጋከን ዲናፍ ዳቀል ሞከን ከነፋን ኦሮሞ ነተዱባቹን ኦሮሞ ነየቹን ዩነ መንቃነሱ ከናፍ ኦሮሞ ታውን ዩነ መቃን ሰባ ከነፋን ሚቲ ወየት ማን ረክንሳ ዱጋስን እንጀራን ሚቲ የቹ ቀብደ ማለ ጀረን ከነፋን ነማሚ ፍራዩ ሚቲ አንሳሪ ዩም ቤኩ የቹ ቀብደ በረነፍጠኛን ሮት ቢደብሳኒ ጃራን ተቹ ከናፊ ከነራ ፈጋቴ ላሉን ጋሪዳ ከናፈኒ ማል ዱበታ የሮባ ኤዱበቴ ጅጅራምኒ ዱፉ ዮተ ባኒ ዱበቹ ማል ፋይዳ ቀባ ኤገኑት ዩ ጫለት ከሱማ ከሳ የሮ አማት ዲነ ጫሉ ኦሮሞ ማለንጅሩ ኦሮሞን ወዲን ኦሮሞ ዳፍዴቤ ከሳሞ ከምባየቱ አማራ አፍዲና ታተንጅርቱ አማራ መቃ ከምን እዩ አድፋን መቃ ኢትዮጵያን ይሳድፋን መቃ አማራ ቀመተን ይሳድፋን መቃ ሰይጣና ቀመተን ይሳድፋን ካዩ አማራ ገተን ይድፋን ካዩ ነማር ደምቱፍ ማይን ከለሰ ሚልክ ቢየኑ ጨብሴ ኡመተ ከነ ወረረ ለፈኑ ቀብሲሴ ከነ ሙርተፈቹ ቀምናይት ከራ ከምን እዩ ካዩ ነማራ ኮ ተኮፍተኮ ካዩ ነማራ ማልን ነው ወጀተኒ ካዩ ነማራ ምልልክ ቢየኑ ሁሜራ አማራ ከጅራ ጅራት ነው ጎዴራ ቢየ ደዳት ደምኔ ፈጫኔ ጅራኔራ ቢየ ከረ ዱንፈኔ ጅራቹ ቀምናን ጨብስኔ ቡልችኔ ጅራቹ ቀምናን አንጎ ቀበቹ ቀምናን አማረቹ ከናፊ ከራ ከሚኑ ባለንስ ቦለንስ ነው ጀተማር ትግሬንስ ጀባተ ጭምተት ኡምነ ጀበፈተ ቢየ ከነ ከሰት ጭምነ ኦላንቱማ አንጎፊ ኦላንቱማ ቀበኛ ቀባቹ ቀምነተልልት ትግሬ ቢየ ሰነ ከሰተቹ ትግሬን እኮ ሶማሌ ወልቅጣቹ አሉልቱ ትግሬን እኮ ሲዳማን ባይና ወልቅጣቹ አሉልቱ ትግሬን ኦላንቱማ ዳፍልት ኢሰዩ እኮ ትግራይ ከተትምቲ ሰበብ ራረት ኦሮሞን ከነገሩ ቄሳረት ገርቡማ ባቹ ዳፍሎል ገርቡማ ነራምቡሲና ገርቡማ ከነራምቡሲና ከነረት ወልጋ አንገሩ ትግሬን ሳሩፍቱ ጉራጌን ሳሩፍቱ አማር ሳሩፍቱ ወልጋይን ሳን የሰው የታን ኦሮሚያን ቀባን ቀምነ ቀነመን ቀምነ ቀን ቢይራ ፍረተመ ቀብ ነምረንጅር ቀ ኦገናን ቀምነ ከነ ኦሮሞን የሰረት ወልገው ሜ ወልጋይንም ትብየሰና ውርቱም ብየሰና የስ ኦሮሚያን ለፍትራ ፍረቱ ደመን ኦሮሚያን ሰምኒ ዱዳ ደመን ኦሮሞ ሰምነ ጄሱዳ ደመን ኦሮሞ ሜ ከናለት ሜ ላላ ሜ ነትማ ኦጅራት እንጅሩ ኦሮሞን ከኛማ ማልፍ ቀብሳ ገርቡማ ነራምቡሲና ኖ ቀነ ማላ ቀቆ ከነማ ፍራቹዳን ቀብሳ ኦሮሞን አካ ነፍጠኛ ጎጃም ታዬ ለክ ፍንፍኔ ከን ከኛ ደም ቀብሳው ጎንደር ታዬ ፍንፍኔ ከን ከኛ ደም ቀብሳው እንደውም ጎጃም ታኒ ወለገሞ ይመቻጅሩ እንደውም ዲዮት አካ ትግሬ ፍንፍኔ ረቲ ዱፍኔ ቀራ ሲቡፍናን አንቀብሳው ኦሮሞን ከኛ ገሩ ቀማ ሳራት ገርቡሞ ከነራቡ ሳራለን ቀብሳው ኦሮሞን ከ ዋን መጥቆዳን አካ ኦሪዲ መበቃ ዋን መጥቆዳ ወልጨብሰ ወልጃሩር ወልጨብሱ ትረት ሰልበት ወልፋነ ደሙር ወልደንደውር ወልዲጉ ወለባሩ ወልጥቄሱ ረሰልበት አኒ ኦቱመኮ ዋን ወጀቲን ማወሉላምኮ ኦቶኮ ሎላ ወጀታንም ወልት ቡአምቲ እንደንዳማ ኦቶ ነጀቲን ገሩ ወልፍጣውል ኦቶ ነጀቲን ጀቹ ኦቶ ዋተኮ ነጀቲን ኦገናን ሳተው ቤካን ሳተው ቀብሳን ሳተው ኦቶ ዋተኮ ነጀቲ ወልፍጣ ወሎላ ኦቶ ዋተኮ ነገርቲ ገሩምና ኑቲ ዋኑ ገሩ ከኑም ናወሊቲ ኑቲ ደብኔ ወልጨብሳውል ዋን መጥቆዳን ከሰአው ፋቅ
Ani ko yeroo tokko akkuma saaga galtuu mana hoteela Oromoon kun garbummaa baatu kan dhufe baachuudhaaf uumame hin jedhe yeroo tokko. Kanuma dhufe baachuudhaaf. Kanuma dhufe baachuudhaaf Tigree soo dhufte baachuu, Amaari soo dhufte baachuu, Guraagee soo dhufte baachuu, boru Sudaani soo dhufte baachuudhaaf kan qophaa'e uummanni kun. Qeennarraa fudhatame lakki ani ko kaayyoon irratti wal lolluuf hin jiru Oromiyaaf Oromoo malee. Kanaafi kanarraa kan hafe kan waan biraa miti kanirraa bakka yeroon kana argu ilaalam keessuma saba naannoo wal xiqqeessu amma waani tokko miidiyaa kanarraa viidiyoo deemaa tokko argaa ture. Namichi kun kaleessa miti har'a miti kan jalqabe. Kaleessa uummata Arsii maal jedhee abaaraa ture. Kana qofa immoo miti. Of course namichi kun nama baratee maaliif akkas yaadaa jettanii ilaaluu dandeessu malee kan gandaan nama abaaru kan namicha kana caalu fa'aatu jiru. Kan gandaan nama abaaru. Mee hangaasaa biraa ilaala waan inni nama abaaraa ture. Baay'een isaanii gandaan nama abaaru. Oromummaa miti kan isaatti dhaga'amu. Gandummaa keessa jiru waan ta'aniif. Ganda isaanii malee beekaan hin jiru. Ganda isaanii malee Oromoon qulqulluun hin jiru. Ganda isaanii malee qabsaa'aan hin jiru. Inni kaan nama miti isaaniif. Sana taanaan Oromummaadhuma waliin qabnu jechuudha. Waliin ikkoo hin qabnu taana. Walitti himuu qabna ifaanifa. Anis ganda koo irratti goota. Akka ganda keetti ganda kam caalu hin jiru Oromummaa malee. Kanaafi akkasitti deebi'ee gandaan nama abaaraa ture namichi kun argeera. Kan sana caalu baay'eetu jira. Shawaan maalatoo dhudduu laftirraa fudhatamee maal amaaraa warra jirutu jira. Wallaggi maal taatee warra baarutu jira. Arsiin kana warra baarutu jira. Akkamitti Oromoo waliin taana gaa. Diinni iyyuu kan barbaadu kana diinni koo wanti isaan barbaadan otoo battani diinni wanti barbaadan akka Oromoo jettu hin barbaadan akka Oromiyaan jiraattu hin barbaadan kan isaan barbaadan maalin ani Baaleedha ani Arsiidha ani Wallaggaa ani Shawaadha jette akka isaanii tolutti akkati kukkutamte Oromummaa fi Oromiyaa walitti hin fideedha kan isaan barbaadan. Nu doo kan hojjennu maalin eega gandaan nama baarta ta'e eega gandaan isa tokko ol kaaftee gadi buufta ta'e eega gandummaan keetiif natis nama beekamaa taata ta'e qabsoon iyyuu gandatti gale deeme kaleessa koo gaafa boolla tokkotti dhumanii nuti kiristaana nuti musliima jedhanii miti nuti Oromoodhani boolla tokkotti awwaalaman eega kana daganna ta'e akkamitti waliin jiraachuu dandeenya. Oromoon eenyuun animmoo kan inni ammayyuu maaliif akka qabsaa'u beekaayyuu garbummaa kanaayyuu hubateeraayyuu kan jedhutu jira. Kanaafi waa baay'ee kan Oromoo kana keessa deemu waa'ee nama aarsaa. Kanaafi maalumaafuu keenya garbummaan ammayyuu ganaadha. Hin dhumne ganaadha. Kan caala nutti dhufu immoo isa guddaa nutti dhufaa jira. Inni nutti dhufaa jiru maalin hoo jettani wayyaaneen illee amma tokko nuu kenniteeti nuyiidhaa nu saamaa turte. Amma garuu nama nyaataa Miniliktu nutti dhufaa jira. Minilik kal'ee Oromoo uffate. Isa kaleessaan Oromoo nama haradhee dhufuu miti. Inni kaleessaa gizaatii yookaan gaashaan bal'ifadhaa lafan bal'ifadhaa naman bitaa jedhee dhufe. Isin galchaa qoy. Inni ammaa garuu kal'ee Oromoo uffate Miniliktu dhufaa jira. Kan Oromoo balleessu, kan eenyummaa kee balleessu, kan nuyi argaa jirra. Oromoon ikkoo otoo yaada ta'e. Waan biraa waafe. Mee warrumti qabsaa'aan Oromoo hoogganaan Oromoo tokko namni balbala keessatti mee abaa'oo keessatti hafan moo kafaa'oo keessatti hafan moo akka dhuunfaatti hafan Oromoo akkoo kanii hoogganaa isaa hidhanii fi Oromoo gargaaru fayyaduufi miti akkatti garboomtuufi ati akkoo kanniisa tokko balleessuu barbaadde maal balleessita mootii jala ajjeefta kana booda kaannifti sun gaaguratti hin deebi'u mootiin hin jiru ta'e jechuudha akkuma sana Odiinni kan irratti targeeffate Jawaarii dhameef Baqqaleen dhameef hoogganaa baawamni sun hidhamee mana dhaatti inni kan ari'amaa jiru maaliif Oromoo jaalataniif jaalala Oromoo qabaataniiti eeshi Jawaar fa'aa akkoo Baqqaleen fa'aa galee tokko warra hoogganaa baawoo qabaniidhu maaliif barbaachise Oromoo hooggansa dhoo dhabsiisan bituu hin danda'amu kaleessa maal godhe nafxanyaan Oromoon akka hin baranne kutaa fuudhole akka hin baranne godhe kaleessa Arrasar mataa ajira hoggana eega Oromoon hin qabaanne akkamitti of bulcha
maal jetteedhani akka taratii sardiidha oolaa nyaachuun dura eegduu oolaa nyaachuu caalaa jetteedhan balleessuu wayyaa jetteedhan maaliif yoo eegduu oolaa balleessite oolota nyaachuu dandeessi akka jedhan san amma akkoo kan irratti ta'aa jiru kana hoogganaan Oromoo beekaan Oromoo tokko akka Oromoo keessatti hin uumamne godhaa kan jiran namoota kana deeggaree fi miten kan irratti deemaa jiru kana otoo nama taane guyyaadhaa yoo hoogganoota keenya baafnaa turre Oromoon maaliif hidhama yakka maal Oromoo irratti hojjetan lafa Oromoo kam gurguran diina Oromoo kam dabarsanii kennan maaliif hidhamu arrakkoo warri kaleessa caaluun gaafa du'u baandiraa Abashaa qabateen irratti sirbaa ture arrakkoo Oromiyaa keessa deemaa jira seenaa caaluullee warra daganne lafee caaluullee warra irra deemne dhiiga caaluurra warra deemnedha nuti kana ka Oromoo akkasii faana maal taatan Oromoon itti himachuudhaaf sin qaalessu an Oromoodha jettaa nama akkasii kana faana dhuguma yeroo tokko ani maali guyyuma tokko uummanni kun otoo sabuma Tigiree ta'ee du'e ilaalaa har'a waan ishiin gochaa jirtu Tigireen har'a militarii Abiyyi 50 meeqa 58 moo meeqa boojitee jirti 58 ilaalaa nuti garuu amma Tigireen ikkoo gaddaa kan miidhama jalqabde nuti garuu waggaa 150 miidhamne Tigiree ol gochuu kan qabnu qe'ee keenya qulqulleeffachuu kan qabnu Oromiyaa irratti abbaa ta'uu kan qabnu nu ture kan Tigireen caala loluu qabnu ture har'a garuu kanatti har'a Tigiree yeroodhaaf malee dhumni isaa dhumame Tigiree irratti dhumettanii yaadina lollamma deemu kun boru yoo Oromoo irratti deebi'ee caaluu baate guyyaa kana barreeffadha amma wanti isaan yaadaa jiran Tigiree cabsanii kaleessas kaayyoon kan ture Tigiree cabsanii Oromiyaa kana diiguudhaaf deemaa turan kan mifaan fakkoo nutti maniiru aqxaacaadhaan keenya nuun hin jenne Abiyyi koo aqxaacaa waamuu jalqabeera sameen Itoophiyaa dabuub Itoophiyaa koo jechaa jira Abiyyi Ahmed kana jechuun maal jechuudha Oromoo keenya koo amma dhufanii mormatti nu hidhanitti nuun galuu wanti nuti deemamaa jiru maaliif Oromiyaa balleessu Oromoon hin barbaanne sabni Oromoo hin barbaanne sabni Oromoo yaada irratti hin kennine maaliif Oromiyaa diiguun barbaachise hojjettanii akkuma dubbii sardiidaati akkuma dubbii sardiidaa eegduu balleessine oolota seeraan nyaannaa sana sinigala kanaaf deemaa jira kanaaf Oromoon keenya ama kana godhaa namaan hin jedhu kanaan boodatti Oromoo akkasii jira of asirreessinu ani nan qaanaa dhugumatti Oromoo zamachaa Minilikiif sangaa kennutu jira Oromoo zamachaa Minilikiif ilma isaa kennutu jira in qaanoftani nuti Miniliktu kalee sarkaan miila nu mureedoo jettan qaana'uu qabdu malee kanatu jira baay'ee nama qaanessa waan Oromoo kana keessa deemu akkam nagaan akkam bar waa'ee ummata Oromoo kana nu dhibee jira namni hoggaa Oromoo himattes akkam kana nama jeesu Oromoo kan nama hidhu Oromoo manni hidhaa Oromoo waan Oromoo kana nu dhibee jira waa'ee Oromoo kana fakkeenyaaf waan ta'e sii galee akkuma namni salaata yeroo salaatee hojii gaarii dalage jannata gala jaansanii Oromoon wanni ta'e bilisummaan tuni akka jannata sanii itti taatee jirti. Sirriidha. Siigalee bilisummaa tana waa'ee bilisummaa tanaa miti amma fakkeenyaaf nan jira warri du'a sodaa du'aa jira hundi isaatu mana manatti rashanamaa jira. Oromoon qabeenya isaatii fi walfixa addunyaan hundinuu namni addunyaan hanga biyya alaa hanga biyya keessaadha kan dhaabbataniif lafuma Oromiyaa tanaa fi halkanii guyyaa hirriiba dhaba addunyaan immoo isaan jaalatee oduun ta'in qabeenya Oromiyaa tana arganiiti hundinuu gargaarsa godhee biyyattii idaa ishiirra kaahanii idaa taate hamma ilmaan ishiidhaa akka kanfaltee hin dandeenye maqaa Itoophiyaatiin. Itoophiyaan tun immoo ummanni Itoophiyaa tana kan dhiiga ilmaan Oromootiin eeggataa jira malee halkanii guyyaa Itoophiyaa sirriitti faarsanii halkanii guyyaa ilmaan Oromootiin dhiiguma ilmaan Oromootiin Itoophiyaa tana jiraachisaa jiran isaan. Mee waa tokko si gaafadha mada sirratti wanta si gaafadhu Guraagee irraa fudhadhu Tigiree irraa fudhadhu Amaara irraa fudhadhu Sumaalee irraa fudhadhu
والجين إثيوبيا سانيسا ويرتون سانيسا ميناتم إيه سيتياد ኦሮሚያ ኬስ بكا كان ساني كو ولولاني فورمودا أرى إلا يوتو أوروميا دبين أوروميا إنجرو تأي تجري فمار قوياتو كولتم بوتون داون فراتات كان ساني كو إلا بزي ولولاني في أوروميا ردفني لفرمني أبيني سامي جرانا ماله تجري انتو أمارا كيسان جرتو أمارا تكو تجري كيسان جرو غراغين تكو أني كو جي بيينا نندام تجري كوف biyya hunda deemeera saba kibbaa keessa deemeera saba maaraa keessa deemeera gara hunda deeme walii arguuf yaale biyya tokko keessatti sabni oromoo tokko hin jiru sabni guraagee tokko hin jiru amaara keessa sumaalee guraageen sumaaleen oromoon hin jiru oromiyaa keessa galu balbala keenya dura guraagee jira amaara jira tigree jira qeenurraa fudhatameera iyyeessoo isinitti mee yeroo darbe finfinnee deemeen yeroo ji'an guune torbee sadan kana dhufe bishaan yeroo badu ከተማ keessaa no no you don't need to pay for it if you park on other side you're gonna pay for it okay yeah McDonald parking okay oh difaa namatu direction way nagaafate kanaafani እና ማለት ጀቹ በርባድ ሴተን ብያ ሁንደ ከሰት ሰምኒ ብራንጅ ፍፍኔ ከሰሮ ቢሻን በዱ ከም ቢሻን ለጋ ወራቤ አረት ቤዱ ደት ባቴ ቢሻን ገደ ከሰ ደመ ጉርጉሩ ኦሮሞ ሜዋቀው ሲታቀር ሜ ወንብራ ዲሳቲ ለሁማ ማኒ ወል እንጅረኛ ኩ ትጃረመ ቆቴ ቡላ ኦሮሞ ትረቱሬ ይላላ ቆቴ ቡላ ኦሮሞ ሱድሞ መነ ተኩ ፍለተ ይላቲ ላላሚ እንጅሩ መኒ ተኩ keessa deeme akka tasaa gaafadheera mee biildingi kana meeqatu jira maaltu jira nama wanti dhiyaatu akka tasaa ta'e doo baay'ee deemee gaafachuu danda'e ma akkamataan ittiin gaafachaa ture maaliif irra deemaa ture dhimma dhuunfaati sanatti mun barbaadu garuu mee waa tokkoon siin jaa dubbii kan kee hedduun finfinnee tana keessa eenyu jiraataa jeena gaafadhu gaafa duraadha finfinneen tuni maal turtee jiina gaafadhu gaafa waan duraadha bara 90 barasa 87 keessa 89 keessa ani finfinnee keessaan dalagaa ture makiinarraan dalagaa ture booda biyyatti duraan shufeeraan ture zabana gooshuu fi maashillaa zabana jedhamu keessa finfinneen bazzaabbirraa qabee yookaan 4 kiiloo irraa jalqabee hamma atoobistaraadha kan siinjaan sharmuuxaa nadhoo hudduu gurgurattu seet fallaagii jedhanii bootarratti wal didan jechuudha. Siigala Ameerikaan gibbiin ol fuula gashee takla hayimaanootiin ol fuula gashee hamma atoobistara kunis akkuma sani boolee keessa akkuma sani har'a ummata santuun ilmaan horee diqaalaa santuun wal horee diqaalaa santuun har'a abbaa biyyaa ta'e abbaa qabeenyaa ta'e ilmaan Oromoo lafarraa dhabamsiisaa jiranii dirree dhahaa keessas kan warra gidaara jalatti guddate tun maqaa Oromoo Oromiyaa keessatti guddate Oromoon hammataadha jedhanii Oromoo keessatti maqaa Oromoo himatanii Oromummaa waamamanii halkanii guyyaa ummata dhiiga dhaabaa jiran kan rahmata hin qabne Abiyyi Ahmad ilma namaatii miti sheexaana Abiyyi sheexaana caalu jechuudha Abiyyi sheexaana maaliif jennaan bulguudha inni maaliif jennaan warra jechuudha agooriyyaati warra jedhamu tokko kan Hindiyaa keessa mataa namatti qalaasa godhatanii bishaan dhugan tokko gartee ummata akkasii hoo taate malee ilmi namaadhaa kan isatti hin dhagahamne ummanni jechuudha har'a ammarraa wajjin jiraatu jirru kuni ummata jechuudha bulguu foon namaa nyaatu kan dhiigni namaa isaanitti mul'anne aangoo isaatiif jecha lafa takka qabeenya hunda isaanii barbadeessanii qabeenyi tuni wayyaaneen dhugatti hoo dubbanne ummata kanatu wayyaanee nyaatee jira ummata kanatu akka ummata wayyaanee irratti keessa onsee jira baada mallas du'e immoo itti abaasaniiti lafee keessa wani dhuka keessaa fixanii qullaa hambisanii ummata Oromoo irratti dhara dalagaa turan garee jechuudha maafiyaadha garee maafiyaati isaan duriyyan tana Oromoon watti maa dhagahamuu dide kun amma laalega Oromoon Sumaalee irra jiru Oromoon Amaara keessa jiru Oromoon Guraagee jiru qeessa irratti qeessa fudhatame yeroo akkatti rakkatamu amma akkoo yeroo jiru Finfinnee qofa miti Asallaa hoo deemtes Arsii keessa hoo deemtes Harargee hoo deemtes sanuma jira asuma waa tokko
Hunduma waa jira. tokko biyya Amma waa Oromootti maali Oromoon garbummaa kana caalu maaltu dhufa itti yaadda? Garbummaan waa tokko tokko qabeenyaan, tokko bulchiinsaan. Adamma Oromoon qeesaa irratti namaa gad ta'ee ati amma Ameerikaan hammataadha. Ameerikaan amma Ameerikaan jiraadha miti. Ameerikaan ofii qabaattee ofii jiraattee na jiraatte akkan jiraadhu na goote malee ofii yoomtee ofii lafarraa buqqaate miti. Oromiyaa keessatti garuu ofii hidhamnee kan nuyi dhugaruu isaan kan qabeenya nurraa fudhate isaan kan qabeenya qabu nuti garuu hojjettuu mana isaanii zabanyaa isaanii har'a yoo deemtanii baankii hundarra deemtanii ilaaltan. mee Zabanyaan waa baankii tokko hundi Oromoon. waa Hojjettuun tokko Oromoo Oromoon. Kan bishaan waa waraabdee tokko gurgurtu Oromoon. Kanaafi maaliif akkas taana kun dhuguma mataa dheettee yaadda amma maal maaliin hammanne rakkina kunis hammanne moo kanas dhuguma addaanis dhugaadhaan hammanne? kanas addaanis si baasa Oromoon gabrummaa bare gabrummaa gizeedha tanaan dura gaafa wayyaaneedha qabeenyaa fi hirriiba dhaba eenyu si gabroomsaa ture eenyutuun nikaas hidhatee ture mangistuu Hayilmaaram nikaa buusee jennaan wayyaaneen nikaa hidhatte Oromoo Oromoon atina nikaa kan keenarraa buusi inni gizeen irsa duraa kiyya naa wayya irsa kiyya san isan ajjeesu san isa lafarraa dhabama na godhu san isa qabeenya kiyya na saamu san isaan miila dhiqu san naa wayyaati isa san naa wayyaati narraa bu'i jeeti wayyaanee bahaa kibbaan kaabaa kibbaan ilma haati ilmarraan tarkaanfatee abbaan ilmarraan tarkaanfatee wareegama isaatti dhagahamne har'ammoo eetee bilisoomne jedhanii irsi keenya irsi kiyya duraa sun na deebifatee jira. Waa'ee kana waa'ee isaadhaa hin dubbatina abbichuu abbaa gadaa abbichuu abbaa jegnaa abbichuu abbaa maalii jedhaniiti abbaa gadaatiin abbaa gadaa oduu jeesu warri inni immoo jechuun gabrummaa hin feene warri dhara dubbatuu hin feene lubbuu isaadhaa wareegama godhee boolla takkitti namni 14 awwaalamee jira. Higalee wayyaanee ati gizeena durbummaa kiyya narraa hin fudhanne ati durbummaa ati irsi kiyya awwalaadhaa ummata mililiki ummata mililiki baadhan irratti bahe inni waan inni mililiki waan irsi duraa kiyya waan fedhan haa godhuuti jechuudha kana beekuu qabu ummanni Oromoodha hundi isaadha irsi isaaniidha wayyaaneen irsa lammaffaati wayyaaneen qabeenya jalaa saamaa turte malee wanni lubbuu namaadha hanga kana saamtee lafarraan afaan keetiin dhabama si godhan lafaan keetiin dhabama si godhan jenneen isaan gabrummaa baranii gabrummaa san har'a irsi kiyya duraatti deebi'een jira abbaan manaa koo waama fedhe hoona godhe yoo boquunarraa kute na hin dubbadnu hin faarsina maaliif irsa awwalaa kooti goota kooti kan durbummaanarraa fudhate mililiktuun tanaan dura boquu fi harka maramuun harma namure inni yoo namures natti hin dhagahamu jechuudha ummanni Oromoodhaa kana beekuu qaba. Maaliif gaafa haati si lubbuun gaafa wayyaaneen duutu san gaafa wayyaaneen duutu san ila manatti safeeti ammala gaafa wayyaaneen ummata fixaa maqaa wayyaaneetiin fixaa turan san obboodii ummatanan fixaa ture. Har'as immoo obboodiyoon tuni aangoo qabatte obboodiyoon tuni aangoo qabannaan goota koo je'ee faarsa hiriira isaa ba'a qabeenya isaa kenna ilmi isaadhaa deemee wareegamaa jira. Reenfasaa argataa jiru maaliif jennaan irsa koo awwalaati abbaa manaa koo awwalaati abbaan manaa koo awwalaa yoo fedhen haa qalu yoo fedhen nu haa rashanu yoo fedhes nu haa rarraasu yoo fedhen daandira nu haa harkisu yoo fedhe qabeenya tana nurraa haa saamu abbaa manaa kooti hin dubbatinaa waa'ee isaati inni hayyuu keenya kana wanni isaan jiru. Abbaan manaa isaanii isaan irratti deebi'ee jira sirna abbaa isaaniidha goota keenya jedhanii jaarsolii abbaa gadaadhaa dhiyeengadda warri inni lakkii kun wanni kun diina keenya warri jiru dhabama tahee jira. Boolla takkitti qarbamee jira kaleessa sar'as wallo keessattis qarbamaa jira jechuun guyyaan namni 30 namni 40 qarbamaa jira jechuudha guyyaan hulanarra deemanii ajjeesaa jiran warra harka qullaadha. Dhageessetta lola kanarratti dhiifama naa godhi yaada kee irratti warruma lola deemeef iyyuu amma waan isaan ilaalan saba kana amma akka isaan jibban fuulduraani lolli wayyaaneen diinatti dhufe ajjeefti duubaan warra amaaraa dhaabanis biyya lafaa kanarratti kan hin taane waaqayyo sitti agarsiisu Oromoo jidduu kaanii nagaa turte warra booji'ameerra ijoollee Oromoo waggaa 16 waggaa 18 bakka sabni kun nuti nama miti jechuudha amma akka biyya isaatti ilaalamnu bara.
jidduudhaan duubaani amaaraatu fita fuulduraani lola wayyaanee fita uummanni keenya illee akka lafarraa dhumnu kana nu gochaa jiru kana immoo oromoo inni kana diye inni kana jiru kana too dhaga'u kana too argu inni kaan ilmasa inni kaan sangaasa maaliif yoo danda'e obootti dabalame lakki oromoon toro bilisa naa baasu qe'uma isaarratti oboo ta'uun ikkoo yagitti wallagga yookaan shawaa yookaan arsii ta'uu miti qe'uma keerratti oboo taatee waraana taatee qe'uma keerratti diina ofirraa dhoowwuudha maaliif akka oboo taatee oboodhuma qe'ee keerratti taate yoo dadhabde immoo diinuma qe'ee keerraa dhufee boru amaara sajjeechisu maa qe'ee keerratti ofirraa hin ajjeenu yoo dadhabde immoo waan baqan uummata kanatu arguu kennu kanaan maal jettamma uummata kana isaan lafarraa duguuguudha eenyuuf lolla lolleellee bakka deemnutti illee ijoollee kee deemanitti akka isaan maal ta'u irbaata xiyyiitii ta'an akka lafarraa isaan duguugaman duubaa fuulduraan akka isaan dhuman godhan kun dhuguma lola mooyyu oromoo lafarraa duguuguudha dhuguma oromoodhaaf rummaadhamu lakki nuuf loluudhamoo oromoo lafarraa duguuguudha kana maal jettee yaadda kun siifin himanii abiyyi waa tokko dubbatee jira manaan duratti miliyoona dhibbaa kana biyya mamlakaadhaa fudhadhuuti biyya Dubaay fudhadhu biyyoonni tuni miliyoona 30 biyyoonni Dubaayis gara miliyoona 15 moo miliyoona 20 yoo sabalammii wajjin taate warra ajnabii keessa jiru wajjin mindaa qabanii ummanni kun mindaa qaba ummanni Oromoodhaa kuni saba guddaadha Oromoon fuulduraan itti deemanii oduun taane Oromoo dhakamaan cabsanii Oromoon akka arbaatii arbammoo garaa jala sheenanii nyaatanii siigalee Oromoo kana balleessuudhaaf maal barbaachisa Oromoo fi Oromoo walitti buusanii Oromoo waraana tokko bantee Oromoo kana lafarraa dhabama goota dargaggeessa lafarraa dhabama goota awwala duraa warra lafarraa ol yaa'ee amma dargaggeessa ta'e kana waraana tokko bantee ummata kana balleessuudhaaf dirree waraanatti oofuu qabda. Dirree waraanatti inni fedhe saalolu fedhe saaduu haadhiisuuti xiyyiitiidhaan inni ibiddi xiyyiitiin isarra bu'uu qabdi duuma lubbumti isaa bahuu barbaada inni taakkaji lammaffaadha miliyoona dhibbaa kanarra miliyoona 10 yoon bushenaa wayyaa miliyoon dhibbaa kun dhabame miliyoona dhibbaadha kun dhabame miliyoon 10 kan naa bulu kan ana jalatti bulu naa wayyaa jee nama filate jechuudha siigalee hoggaa yeroo kana jirutti Oromoo ganda gamana kan kee teessus lolli hin dhaabbanne lolli reefu jalqabame namni nu galchinaan jedhu gaggabaabse lolli hin dhaabbamne lolli sabiraati miti warri ani sheekii jiru warri ani olomaa jiru warri ani jaarsa ganaa itti deemu warri ani sheekii warri ani qeesii kun koo salphina Oromoodhaaf ganaa dhumuudhaaf deema maaliif yoo jette warri har'a fakkeenyaaf isaafis harka dhahees harkan dhoonnes ganaa hutuun takkaan amma maaliif jennaan gaafa Jawaar Mohammad waa tokkoon si yaadachiisa gaafa Jawaar Mohammad tanaan dura dubbate keessatti maal dubbate lolli kuni gaafa Tigraay lolamtu ummanni kun guutumti harka tokkoon karaa tokkoon Tigraay irratti duulaa jedhe gaafsan immoo nuhis gatii guddaa nu kaffashiisaa ummata Tigraayis gatii guddaa kaffashiisaa laakiin na'u ummanni Oromoodha waa'ee kanarra bilisa tahuu qaba ofii isaatiif of ta'uu qaba Oromoon amantaadhaanis seenanii Oromoo adda addaan qoqqoodanii fixuudhaaf yookaan walitti buusuudhaaf waa'ee karoorfatanii jiranii je karoora kanammoo amantaadhaan waan kana Oromoon amantaanii waliin didu amma wanni soore jumlaadhaan yoo taate malee gurguramuu hin qabnuu je Jawaar Mohammad bar anaafisi Facebook irratti haasofna Jawaar Mohammad fuula isaanii taa'ee itti himee jira waan hunda deemu hunda isaadha akka qiraatitti qaraasisee jira qiraatii qaraasisee jira wallahi qiraatii qaraasisee jira oduu nama qara'u taate oduu nama yaadu taate laakiin na'u har'aoo warri du'a sodaatus warri du'an sodaannes Jawaar Mohammadin dannasi jeen biyya hamma feetati fiigi jeen baasaboora isaadha agarsiise Jawaar Mohammad hamma fiigeetiin dallansitti ijaaramee jira eessa baata jeeni gaafa ajjeechaa irratti yaale ajjeechaan hoggaa ta'uu fidide caaluu ajjeese Jawaar Mohammadii fi uummata hoggantoota hundumaa mootii jalaa ajjeesee jira mootii jalaa qabe bichitti kaa'e kanniisi damman dammeessu mootii qabaatu malee. Siigale waan kana hoogganaa hidhuun
olomaa jeesuun olomaa qaluun imaama jeesuun durataa nama jechuudha sabaa dubbatu quuqama qabu wanni ji'uun ummata jaamaa hoggaa godhe akka fedhetti ashkaraakkaree karaa fedhe oofee karaa fedheen bobbaasee karaa fedheen sujuuda miila na dhiqi ji'uu ni danda'a jechuudha. Gabra godhee gurguruu danda'a boru gurguruu danda'a. Boru gurguruu danda'a siifin himane eenyutuun sabaa dubbata waa'ee bakka jedhanitti duulutti jiran ammas biyya keessatti. Amma gaafa inni ummanni ija qabu keessaa guurame gaafsan kottaatiin irraa bitadhaa gabra jedhee ajaja baasuu danda'a. Gabra godhee tanaan duras gabra tahee gurguramaa ture baada wayyaaneen dhaabbattee bara 97 keessa ilmaan namaa gurguramuu dhaabbate siifin himani hoona gaafatte jechuudha. Jimma keessatti gurguramaa ture miizaan tafaritti jechuudha lubbuun namaadha gabra tahee. Har'a gabrummaa san tun dhufaafii jira. Gabrummaan san isaa wanni isaan barbaadan gabrummaa gurguramuudha kan barbaadanii tuniin dhuftii fi uummata Oromootiif haa eeggatuuti. Abbaan amantiitis abbaan uummanni amantii garaagaraa qabu hundi isaatu warri har'a callise gara oduu gaafsan akkanatti uummanni kun watwaatu uummanni kun sabni keenya nuu dubbatu jedhanii gaafa manaam isaanitti taatu qabdi. Wanni beeku gabrum diinni hulaa kan keetirratti halkanii guyyaa hulamaan keetirratti of lolta hulamatan keetirratti teessee bocha Oromo addunyaanu sin uffite baramma waa'ee kan keetira bara 2014 irraa jalqabde halkanii guyyaa Oromo majaa kan aangoo qabu Oromoodha janii kabir Oromoo duuba uummanni agadaadhaa miti ciniineen beeku maaliin beekan jechuu Oromoo sana gaatiif isa wannidha paartiin isaadha 35 ni Oromoo kan biyennu Oromoon tokkotti biyenna nuti aramaa walitti hin biyennu aramaa walitti qabnee aramaan nu keessaa yoo diqaalaan sharmuuxaa fi diqaalaan nu keessaan badin siifis sharmuuxaan awwala duraa biyyattii keessaa sharmuuxaan baduu qabdi warri diqaalaa dhalu diqaalaa warri dhalu sharmuuxaan baduu qabdi gunnaa biyyattii keessaa guutumatti sharmuuxaa balleessuu qaba biyyattiin nagaa ta'uudhaaf abbaan aangoo qabate laa wayyaanis haa ta'u laa immoo Oromoos haa ta'u abbaan aangoo qabate sharmuuxaa balleessuu qaba gunnaa biyyattiin guutumti cufamuu qaba. Har'a ilmaan sharmuuxaan gabaabsi naman galchaa yeroon qabanis gabaabsi. Saniif uummanni Oromoodha warri Oromoo chokolaataa hin ta'in Oromoo dhugaadhaa kan ta'e gara achi deemee warri ani amantaa abbaa amantaati jeessa abbaa amantaatiin siyaasaan nu laallatu warra jiru siyaasaa miti kun waa'ee jiruu jireenyaati. Waa'ee jiruu jireenyaati takkaa jiraatu takkaa dhabamuudha. Tanuma jechuudha wanni isaan karoorfatan halkanii guyyaa Oromoo dhabamsiifna jedhanii warri dalagaa jiran jechuudha. Uummanni mootummaa fi ibiddi xiqqoon qabduu jedhan. Siigalee Jawaar Mohaammed gaafsan mootummaa kana tuffataa ture. Qawwee isaanii caccabduu isaaniitiin wayyaanee ofirraa buufnee jirra tuni maal nu gooti ji'uu ture. Laa mootummaa fi ibiddi hin tuffatamtu. Maaliif jennaan dhiirti dhiiraan tuffatu. Inni jechuudha wayyaaneen tuffataa turte duratti. Booda dubbiin kun ummata jechuudha eenyu harkaa qaba ummata kana harkaa qaba ummata wannidhaa kana ummata mililik kana harkaa qaba isaan immoo gareen Itoophiyaa jamtoo na gaafatte jechuudha gareen Itoophiyaa ofiin jettee maqaa Itoophiyaa tana kaasuu barbaadan sirna Haayilasillaasee sirna mililik sirna dargii irratti dhaabbata ummata kana jechuudha garee kana wal jaaree hanga biyya alaatii fi keessaadha wal jaaree garee maafiyaati. Maqaa Itoophiyaa tana ol kaafneetiin namni inni kaanoo isaan Amaara sin bakka buutu barishin hanga hoo taate miliyoona 2 yookaan taate miliyoona 3 Itoophiyaa tana sirratti faarsan Itoophiyaan tuuraallee Itoophiyaatti warqumsiin jiran jechuudha. Kana jechuudha Itoophiyaan jechuudha Itoophiyaa sabaa lammii biyya malee nuti Itoophiyaa Oromoon keessa hin jirre Itoophiyaan jennuun Itoophiyaa Tigraayin keessa hin jirre Itoophiyaan juunan. Siifin himanii ana biratti fudhataman qabu gabaabsi hin buusa naman galchaa sabaa lammii waan kan keessatti beekamuun malee isa saba tokko balleessi sabni tokko bichaan haa jiraatuuti saba isa kaan hin balleessina eenyu dhukkubni isaanii Tigraay fi Oromoodha kanuma beekuu qaba uummanni Oromoodha Tigraay irraa wanni gaafa Tigraay injifatamte Oromoo takka takkaan jumlaadhaan qaluudhaaf balbala deemanii nu guuru akka raafuu balbalaan deemanii nu guuruudhaaf deemu Oromoo kee kanallee nu batu galatoomi yaada keetti yalla yaa galatoomi eeshi na galchi warreettan isin galcha eeshi qoy leellisaani abiyyi tokko galee warra akkasii faanallee yeroo dabarsuun hin barbaachisu warri kaan warri galuu barbaadan nama biraa jiraattan leellisaan abiyyi kan
nuti abiyyi faana. Hello, biftu akkam? Akkami nagaya? Nagaa akkam? Mee yaadni kee akkam? Alhamdulillah. Mee uummatuma keenya kan uummata keenya irratti xiyyeeffadhuuti. Uummatuma keenya kana mee akkamitti ilaalta? Mee guyyuma tokkotti akkuma Tigiree kana ta'uu maaliif dadhabe jettee yaadda? Inni kaan gandaan nama baaraa, inni kaan amantiin nama baaraa. Diinni keenya diinuma taane har'a Amaara miti kan Tigiree miti har'a kan nu cabsaa jiru. Oromoon Oromoo ajjeesuudhaaf bosona deemaa yeroo deemutti har'a moo bara Minilik Kaleessa Harmaaf harka nu muree deebi'amee faarfamutti Oromoon eessa ga'ee jira jettee yaadda? Mee akka nama tokkotti yaada kee kenna asirratti. Dhifama xiqqoo kaameeraa dhohisuun barbaade. Yaada kee malee kaameeraa irraa maal fuudha? Hayyaa shir galatooma. Waan hin jechuu barbaade takkaffaarratti akka intala Oromoo takkaatti immoo waan na dhageema yeroo ibsu takkaffaarratti dhiirti teenya dhiifama naa godhi anillee abbaan kiyya dhiiraa. Atillee dhiira jechuudha. Si galee dhiirti teenya dhiirti Oromoo jechuudha. Dhiirti teenya dhiira Oromoo warri gara sooshaal miidiyaa kanaatiin keessattuu warri gara sooshaal miidiyaatiin haasa'u kuni ila yoomii saba namaa akkas ta'anii nama arrabsuu nama xiqqeessu kun jechuun fakkeenya kanu fixaa jiru kanu ajjeesaa jiru nuti jechuudha dubartoonni taan haadha teessanii taan obboleetti teessanii taan haadha manaati tawwilii haadha manaan ta'inlee boruu ta'uu teessi haadhuma ta'e dubartii jechuun haadha dhiiraati. Si galee kanu fixaa jiru dhiira akka keessaniiti. Dhiirti teenya yeroo gara sooshaal miidiyaatiin waa dubbattu qaanfachaa dubbachuu qabdi malee akka gootaatti qooma dhaatee miidiyaaraan dubbachuun isirraa hin eegamu. Maaliif dhiira akka isaan nugatu jira waan ta'eef dhiira akka isaa qe'ee isaarratti biyya isaarratti haadha isaa obboleettii isaa abbaa isaa gashorreessee nama guddaa umurii 80-70 olii fixaa jira waan ta'eef yeroo dubbatan gara sooshaal miidiyaatiin akkan if qaanfachaa suuta dubbachuu qaban malee akka gootaa qooma dhiibanii dubbachuun irraa hin eegamu takka. Lammaffaa keessattuu warri gara biyyoota alaa jiran jechuudha. Tigireen akkas taatee maal akkas taatee jedhan ijoollee Tigraay hedduu jechuudha. Nama hedduutu ha beekumsa guddaa qabu, ha dandeettii guddaa qabu, ha silaa yoo ala kana taa'e nama fayyada namni jedhu gara biraatiin galee biyya isaatiif wareegamu jira, biyya isaa gargaaru jira. Si galaa biyya isaati galee qabsaa'u jira. Keenya kun biyya namaa teenye dhiira keenyaa fi dhalaan teenyallee jechuudha biyyuma namaa teenye maaliif akkas hin taane jaalmarroo bira dhaqaa maaliif dhaqaadhaan biti waan takkaffaarratti waan silaa namarraa eegan san hanga ifii dandeenyetti hojjechuu bakka silaa namarraa barbaadu sanillee yoo godhuu hin dandeenye akka humna ifiitti waan silaa godhuu qaba takka. Lammaffaa fakkeenyaa fi uummata keenya Wallaggaa jechuudha warreen Wallagga keessa qubatan hedduu jira. Uummataan an beeku jechuudha. Keessattuu warra gara Harargee irraa buqqee bakka adda addaa irraa buqqee Wallagga qubatee jira. Jara kana yeroo bilbilaanis dubbisnu ni gaafanna waa'ee kanaa jechuudha waan qaamaan keessa jiraniif jecha. Maal sin jedhanii qote waraanni mootummaallee ni jira. Waraanni mootummaan jaaree nutti ergee nu fixullee ni jira jedhan. Lammaffaa irratti immoo waraanni mootummaa fidde isaanirra buuste isaanii fixu kun dhufee dabra akka galaanaati si galee akka galaana guyyaa takka seenee waan balleessee bahaa. Uummanni kan fixu jiru naan jedhan. Kan fixu jiru qotee buluma akka keenyaa jedhan kan wajjin jiru kan ganda ollaa jiru kan ooluu qabu kan mana qabu uummata Amaaraati. Jarri kuni waraana hin beekamne jechuudha. Si galaa qawwee mana waraana jechuun uffanni waraana namoonni godhu bar meeshaadha haleeluu sana malee amma fayyee uffata waraana yoo inni uffata waraana hin jedhamu si galee warri qotee bulaa sanii meeshaa mana keessaa qaban qawwee garaagaraa qaban waan adda addaa mana keessa jabeeffatanii qaban lafa jalatti horatanii jechuudha.
maal nan jaanii warri nu fixu jiru warruma qotee bulaa akka keenya qawwee qabanii yeroo waraanni mootummaa deemee isaanuma kana nu ari'a amma baqannee nan jaan bakka wayii takka da'oo takka keessa ilmaan guuratanii haati manaa ilmaan xixiqqaa guuratanii beelaa fi dheebaatanii warra baqatee bakka takka taa'u jiru jira sigalee waa'ee bulchiinsa aanaa yoo gaafanne warri isiniin dirmatan yoo jenne fakkeenya oromiyaan tun balloodha hatta aanuma takka keessa nam tokko waan fedhe dalaguu danda'a hanguma sila jedhe kaansu dhufanuu jechuudha sigalee qawwee hin qaban rakkinni isaanii sirraa hin gabaabsaa qawwee meeshaa dhaba leenjii dhaba qawwee dhaba waan jambeeta wadalli harree hangamiyyuu yoo halaakee maatii isaarraa waraabeessa yookiin bineensarraa deebisuu hin danda'u jedhan dhiira jechuun dhiirti qawwee mana keessaa hin qabnee fi abbaan mana qawwee mana keessaa hin qabnee fi wadalli harree san tokko maaliifi innis numa halaaka malee osoo abbaan mana jiru dargaggeessi gurguddaa waraabessi meeqan finni osoo jiru xiqqaan tokko amaarri xiqqaan tokko meeshaa guurate abbaa ajjeesee jaartee ajjeesee dubara isaa biratti gudeedee biraa deema meeshaa dhaba jechuudha kanaafuu wadalli harree garaagarummaa qaba nama ta'u yoo ta'e malee yoo miila lama qabaate malee yoo wadala miila lamaa ta'e malee garaagarummaa ni qaba. Hin qabu jechuudha. Akkatti aanu immoo meeshaa hidhachuu dhaba. Lafa jala warri silaa qabanilleen uummanni keenya jechuudha. Akka faaratti akka Haji Adam Saabdoo Jarabbii jannata haa hannuu fi iccitii haliqimse isaa miti. Namni kee iccitii jechuudha. Amma fakkeenyaa fi namaa nan beeku jechuudha. Nama qawwee caccabtu takka shugudii caccabtu takka tarasaasni keessa hin jirre zamana durii daldalaa wayii ture meeshaa galcha karaa wacaalee kanarraa qabu himanii bari yoo darbame wanuma qushaashe jechuudha himanii irraa foosisan. Hidha darban tabiraas ni qabda fidi jaanii takka Oromoon teenya iccitiin qabattu. Amma fakkeenya ollaa kayyanam tokko yoo khilaash qabaate kaysaasan anallee guyyaa takkanaata himuu hin qabu iccitii waliisi wal baasanii qawwee wal geessanii ilaa mancaa fuudhanii mootummaa geessuu tura wal basaasanii jechuudha. Rakkinni kan guddaan kana akkatti aanu immoo akkuma duraan jeetti uummanni keenya jechuudha. Amma reefu si dhageeffachaatiin ture dargaggeessi keenya abbootii yaanii uummanni keenya jette horii isaa fuudheetini minilik zamacha hannaa ilma isaatillee minilik zamachaaf geessaa jette jirri kun fakkeenyaaf muuxannoo qabaachuu dhaban laal muuxannoo qabaachuu dhaban waa'ee sooshaal miidiyaa gubbaadan yookiin immoo mootummaa kana waan inni itti jiru hin beekan eega bara 2018 aangoo qabatee namicha kana faarsan malee oduu hin dhageen jiraachuu mala dammaqas qabaachuu hin qaban jechuudha si galee. Rakkinni waan isin jechuu barbaade rakkinni loon keenya dibicha keenya fuudhee ilma keenya fuudhee gurbaa silaarra fayyadee biyya fayyadee addunyaa tana fayyaduu danda'u wanni hiraata rasaasa nafxanyaa yookaan tigiree gamas geessanii fi uummanni keenya hoogganaa hin qaban. Dhageeffadhu bineensi alaatu hoogganaa qaba wal jala deema si galee fakkeenya goondaa mixii lafarra deemtu kana yoo laalte kadura deemuu jira yoo inni ol maqallee ol maqaan yoo inni gammaqallee gammaqaan ilmi namaa waa xiinxaluu qaba ilmi namaa hoogganaa qabaachuu qaba mee isin warreen biyya alaarraa dubbatu kana keessarra kayoo mootummaallee firaan sodaanne biyya dimokiraasii keessa jirtanii hangam takka qeyroof jala ijaartanii maallaqa taatus qabi waan adda addaatiin deeggarsa cimaa gootanii fi akka qeyroon tun dammeeyxee kallattiidhaan gara wobootti dabalamtu hangam takka tattaafachaa jirtanii icitiidhaan. Asirratti waa tokko sitti immoo dhiifama naa godhi. Maaliif akka Oromoon hojjetu beektaa? Inni kaan suufifatee beekamee asirratti inni beekamaadha qabsaa'aadha. Qabsaa akkuma Ameerikaa Oromiyaa miti. Qabsoo kan jiru gara Oromiyaa. Asirraa baanee dubbannoo inni akkasii kana maqaadhaaf fiiga yookaan filoorii baay'isuudhaaf fiiga malee akka nu caala ilaala nu qofa miti kan biyya alaa jiru. Tigireenis jirti, Amaaris jirti. Amaarri yeroo ammaatti 2.5 biiliyoonii walitti qabdeef Abiyyi Ahmediif 2.5 biiliyoon $2 walitti qabdeef Abiyyi kennite. Oromoon keenya miliyoona $5 miliyoona tokko namni kenneef hin Oromoon. Oromoon keenya sirraa baanee kan iyyinu tokko akka maabaraa walitti waamamnee guyyaa wayii akka kutuudhaaf dhiifama yaada keetti hin deebita siifan kenna yeroo. Lammata Asirra kongobeetifuuf. Kana caaloo asirratti bahee miidiyaadha wal waamanii amma waa'ee miidiyaa namaan dubbadhu naman qeeq waan kaayyoo dhuun qaba. Amma fakkeenyaaf keelloo miidiyaa irratti dhufu hin haasa'u. Dhaqanii OMN irratti hin haasa'u. Dhaqanii neetwoorkii irratti hin haasa'u. Waanuma tokko haasa'u.
nuti ko aasaadhaaf ko keelloo miidiyaa yookaan OMN gaadha nuuf. Aasaadhaaf gaadha bakka. Nuti wajjin nu hafe malee oduu miti kan nu hafe. Oromoon keenya garuu oduu odeessite malee oduu kan jiru. Ana dabalate anamma wanti godhan jiru. Ani qabsaa'aaf miti. Wanti raawwadhas hin jiru. Nama bahee dubbatu anuu sobduudha jechuudha. Ana dabalate jechuudha. Garuu kan nu barbaachisu maal yeroo darbe maalan jedhe. Anamma amma tokko biyya keessa deemee argeera. Amma isa duraas hin jiru. Amma wanti ijaan argee dhufetu jira. Amma tokko ganda hundarra naannaa shawaa qabee amma wallaggaa gara gadii kanan argeera jakooti waan argeefi. Hidhattoonni jiru abaawoon ijoolleen kun ijoollumti kaleessa waggaa 20 mana barumsaa maal ta'an hojjetaan kun dabalamee hidhameetu jira. Ijoolleen kun bosona keessa oolu guyyaa. Halkan garuu mana namaa dhaqanii middeena nyaatu. Meeshaa hin hanqatama ijoollee yeroo tokko maallaan jedhanii bakka tokkotti wiirtuu tokko irratti nuti nama baay'ee qabna. Ammaaf garuu meeshaa hin qabnu naan jedhan. Ijoolleen baay'ee nuti dabalamaa jiru garuu meeshaa hin qabnu. Meeshaa akkaataa irraa hiikkachaa turan inni gahaa miti isayyuu. Kaanshii qomoo xabbiqanii waan irraa milishaa fa'aa irraa fudhatanii nama bitan irraa fudhatanii meeshumallee binne ijoollee keenyatti kenninee itti fudhatamu. Kana Tigree fudhatte garuu kaleessa saamtee har'a biyya alaa keessatti birri biyya Itoophiyaatiin miti. Birri biyya Ameerikaa qabdu kanaan loobistii warra Ameerikaa bittee har'a akka isaan waa'ee isaanii dubbatan gochaa jirti. Keenyoo kana godhaan miti. Keenyoo gaafa wayii wal waan Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa irraa dhufu isaan malee jiru cabaccabu ajandaa wayii baasu torbee dhufu waldi. Kana irratti qarshii baasanii hoggana qabatanii harka lafa jalaatiin akkuma nama nuti hidhachiisuu qabna. Kaleessa koo isaatti fa'aa Ijjibti hidhachiisaa ture. Har'a garuu Itoophiyaadha jedhanii biyyatti galan. Iddoo nu barbaachisutti illee waan na barbaadamu nuti har'a Keeniyaa faana illee walii gallee akka nuti baqataan keenya illee akka Keeniyaa keessa jiraatu gochuu dadhabne. Waan biraa yoo dadhabne yoo hidhachiisuu illee dadhabne dippiloomaasii uummanne akka nuti Keeniyaa keessa dadhabnee jira. Kanaaf yaadni kee gaariidha. Yaada kee itti fufi yaada kee cimsuuf ansin jedheen. Hayyee galatoomee yaada biriidhaadha yaadni keetis. Akkuma atu jettee amma fakkeenyaaf zamana Hacaaluun ajjeefame jechuudha. Rabbi dhiiga isaa haa baasu. Zamana Hacaaluun ajjeefame Hasan Duraadeesi kanuma zamana Hacaaluun ajjeefame Oromoon xiqqaa hin jenne ilaa dubartii ulfaa sigalee miti dubartii meeqa hiriira irraa galtee tadeessee jira sigalee ilaa dubartii ulfaa kan manatti nafeen xiqqaa guddaan bee akkasitti xiqqidhaan bahan. Hanga uwwisaniitu immoo booda achi dhaaban. Dhiirri Oromoo bilisoomee haydhamoo hidhaabee moo hasilaa dhiiga isaa falmatan kanaatu namni isa ajjeese seeras jala oolee mirkanaa'ee abaluu beekamee to'annaa seeraa jala jira wanti beekame hin jiru taakka. Akkuma atu jettee fakkeenyaaf Oromoo qofaan miti sablammoota garaagaraatu biyya alaa keessa jiraatu biyyuma fedha keessa hojjechuudha. Jarri kuni hattiqqaan guddaan jechuudha. Akka nafaqa abbaan mana ilmaan isaa nafaqutti itti yaadee akka bultii isaa oofachuu jirutti itti yaadeetini kan maallaqa ergu jiru ni jira. Kun jechuun amma fakkeenyaaf akkuma Oromoon jedhan xuuxoo 50 nama tokkoof ba'aa nama 50maaf boona jedhan sanitti namnummaan tokko woboon gargaara jee kophuma isaa maallaquma hanga qabu xiqqaa kana dhiibuurra waan silaa kophaa isaa ergu kana nama 30 nama 100 takka walitti qabe yoo erge irra gargaarsa guddaadha. Sigalee akka qabsaa wayii if fakkeessee matuma isaatiif maallaqa booda ergee as deebi'ee laayivii ba'a hanganaan akkas ta'ee jira. Kophaa isaa wanni godhu hin jiru sigalee. Hara diyaaspooraan warrimmaan biyya alaa jiru jechuudha. Biyya hundadis warrimmaan kutaa Ameerikaa qofa keessa jiru uummata Oromoo hidhachiisuu dhiisiiti uummata Itoophiyaa guutuu hidhachiisuu danda'a. Reefuun tana kaasee turte waa'ee ijoolleen teenya qawwee hin qaban kanarraa jettee hummaali nama isaan quba qabaatu hin jiru jechuudha. Jarri kun isaanuma keessaa dhuftee itti dhagayamtee namummaan isaa itti dhagayamtee bahan malee namni isaan jajjabeesseetii miti jechuudha. Sigalee uummanni warrimmaan isin biyya san jirtanu Taankii miti xayyaara bituu hin dandeessan woboodha. Uummata keenya hasobamee qarshii 500 qarshii 2,000 3,000 kannanii fi gara woboo takka ammoo gara diinaa ergan kana uummata isaan jala deemu maallaqa isaatiif deemu kan isin jalaa garagalchuu dandeessu. Ni dandeenye jechuudha. Hiriira sanuu yeroo bahamu hiriira uummata keenya jechuudha. Uummanni keenya uummata keenya waan ta'eef arrabsuuf osoo hin taane ifumaaf mataa kiyyaaf jechuudha. Hiriira yeroo bahamu muuziqaa akka nama bashannanaa muuziqaa haasanii achitti itti banan. Namni ergu kun jedhu kun bashannana jiramoo ayyaana wayii jiramoo gammachuu jiranii waan isaa namaaf hin galu
شوف أمة تجري كنا نمي يرو تكتك دينه في الرأي اللي وابرته جري كسي جداني متى قبضني أوكي تفلاك أنا بويا ما خلينا نقول موسيقى كي تساق خمخينك أبو سما أتفكر رابع موسيقى ما دام تملا سجله سانو تهدو هندجينو هيري هنگا بامبان هاجلا تومني غرو أمو أمني بيعلالك أبصو بريرا أبصو غاري غودة غلطة نمالة هم بلش ربي غلطة غلطة ربي أغلطة في غرو أمو ألاف مالف على أولغلتني مالتو جيجرا ما بفهمو مالف على أولغلتني موت ما بيساني تو هيري ربهو إسن دور كمو مالف أولغلتني غافي تحيا سيجله أما أتوما تاني جالمرو يو ولا جهيس جراتي أرومون كذا خدتك يوتي خدتك خيس جالمرو جراتو كفا جالمرو لين كينيا جالمرو ولا جراتون هرر جراتو جالمرو ولا جراتون جيم جراتو غيرو إلنكم المنامات ilmi namaa howwaan inni isaan hanga dandeetti isaanitti waan godhuu danda'an itti jiran nuti hoo maal godhuu jirraadha laal dhugaa dubbachuudhaaf qeeroon biyya keessarraa rakka maallaqaan sobamtee ummatuma kana jala deemtuu hoogganaa dhabdeeti amma gariin namaa Jawar Muhammad jechuudha rabbiin eeyyaan hidhaadha haa baasu isaa fi warra shiraan hidhanuun rabbi haa baasu Jawar Muhammad kompiitara tokkoonii wayyaanee raasee anillee akkuma isaa sanii beekamtee argadde jiisuun danda'a waan hin jiru carraan nama takkaa harma nama takkaati carraan Jawar Muhammad kajoori kaytis kayti ati dirqama akka Jawar yaale sanitti yaaluun qabdu kallattii biraa jijjiiruu qabda nunna warra silaa ani hayyoota ani maal piroofeesara maqaa dilee kana guuratee biyya alaa jiru kana akkasi warra silaa mee isaan keessa mee hamtuu waboo dabalamee nu agarsiise hamuu namuma tokko achii dhaqee qawwee dhukaasu jiru. Haya jireenya keessa Jawar Muhammad jiruun mi'eeffatinaa jee lubbuun tun takka jechuudha. Firaasharra ciistus inuma baati. Gabaabinaan waan hin jechuu barbaadu uummata keenya wanni abbootiin teenya haadholiin teenya nyaata silaa qabeenyi silaa midhaan garbuu wal guuranii raayyaa ittisa biyyaa bineense nu gujeedu nu fixu san wanni kannanii fi nama isaaf irraa fuudhu dhabaniiti. Sigala ammallee warri biyya alaa yeroo dubbattanillee qabsoon warra biyya qabsoo jechuun biyya keessa jirti. Kan miidiyaa jechuun miidiyaadha jijjiirama fiduu ni dandeessi eeyyeen garuu ammoo qabsoon dhugaa bakki irra gabrooman bakki irra bilisooman Oromiyaa keessa abbichi qabsoo barbaadde miidiyaa qofarraa iyyuu miti atis ilma namaati akka goote godhii galee waboo dabalami achi keessa dirree qabsoorraa bookisiin jedhan malee sooshaal miidiyaarraa bookisuu miti. Waa'ee gara deeggarsaatti immoo nuti jechuudha akka mataa hayyaatti nama jabaa tokko nama nuun deemu yoo arkanne deeggarsa biyya namaa keessa jira daleegannee baatiirraa maallaqa fudhannu kallattiin nama amanamaa tokko yoo jiraate kallattiin achitti ergina maaliif faamilii teenya maallaqa gaduma guurraaf isaanu gabrummaa keessa jiran bar maallaqa nuti isaan erguun isaan raayyaattis biyyaatti kan nu jiran bar horiin maallaqa kiyyaan nuti isaan itti qalchiisi jiran bar sigalee horiin maallaqa dirqama nama faamilii yeroo dubbise laal horii kafalaniitiin midhaan kafalan horii qofaa miti bar maallaqa illee kafalanii horii illee kafalanii midhaan illee kafalan waa meeqa kafalan jechuudha sigalee maallaqaan isaanitti ergu kanaanii horii warra keenya ittiin bitate raayyaattis biyyaa nyaachisan. La sigalee qabsoon eega qabsoo taate hanga qotee bulaan biyya keessa dhageeffadhu horii lama qabu tokko gurguree hanga wareegutti waboodha hanga ifiitti dabalamutti beekumsaan dandeetiin bira dhaabbatu bilisummaan Oromoo hin takka haxumura sirraan gabaabsa waan jidduu tana deemu jiru atu quba qabda jechuudha gurbaa namicha adaba hin qabne san jechuudha akka inni jiru san ani hin jiru namicha adaba hin qabne san Oromoon ka muslimaatis ka kiristaanaatis saba fedha keessa yaani amantii fedha keessa haa ta'u nama akkasii waliin qabsaawanii ka islaama qofarratti eeguu miti qabanii namicha kana seeraa dhiyeessu takka yoo ka islaama akkas jiraatellee amma fakkeenya namichi san amantii isaatiif illee ta'u sabaaf illee ta'u mee eenyuuf ta'a haya eenyuuf ta'a lubbuu isaatiif hin ta'u jechuudha siigalee nama waliin diinoomsuudha takkaffaarratti namichi san Oromoon kiristaanaalleen Oromoon islaamaalleen Oromoon waaqeffata amantii garagara qabdullee tokkummaan qabanii keessa dhufee cirracha facaasu kana barbaree ija nama facaasu kana qabanii seera dhiyeessanii qabsoo isaanii oofachuu nama amantii isaa kabajamte yoo ka islaama akkas ta'u jiraatellee anallee qabanii seera jala oolchuu sigalee
namicha kana seeratti dhiyeessanii yoo dhuguman gaafatan ta'e amantii namaarra bu'ee sabaan nama baanuun yakka biyya Ameerikaa keessatti. Namichi kun saba amma nama dhuunfaa miti kan inni abaaru sabaan kan inni abaaru. Yoo dhuguma nama ta'e Oromoon namicha kana warri kaanis akka irraa baratu hin goone yoo ta'e Oromoon keenya tokko boru kana inni itti kaanis ishiin kaanis baatee gandaan nama baartu. Gandaan nama xiqqeessitu sanarraan barattu yoo ta'e Oromoon wantoota akkuma jetteeyyuu namummaan keenya kanatti beeku. Sirri. Hantu asbaha yoo kun laal fakkeenya namicha Masrii fudhadhu namicha shayxaanicha Masrii san gaafa inni jecha badaasanii rasuula rabbi alayhi arrabse osoo warri islaama hin ka'in dura warra ortodoksii warra amantii biraa qabuututu nu balleessu deema jedhanii biyyarraa baafachiisan. Sigalee kadura loonu qabu isaanii barannillee dubbatanii jiran garuu yoo kun seera jala oolee halammaffaa gabbaheen dubbatu ni adabata jechuudha. Sigalee fakkeenya namaa ta'a nama gorsuudhaaf. Akkasitti Oromoon tanya bakka jirtan harka wal qabadda garuu ammoo qabsoon dhugaa bakki jirtu Oromiyaa keessa. Miidiyaa irra iyyuu qofa jireenya isin mi'eeffatina akkuma Joor Mahammad jeeti Joor Mahammad maatii isaa dhiisee ilma isaa dhiisee tokkichaa qabu dhiiseetiin qilinxoo seene sigalee kanaafuu isin warri biyya alaa jirtanilleen yoo qaama keessan dheeytanii qabsaa'uu dadhabdan wal jaara ati immoo fakkeenya mataa keetiin woboo gargaaruu dandeessa bakka silaa mataa kee gargaartu nama dhibba takka nama dhibba lama yoo walitti qabde immoo gargaarsa guddaadha isaanii wajjin jechuudha nuti nama nuun deemuu dhabne nama haqaa dhabne nama maallaqa haqa eegee nama sodaa rabbii qabu jechuudha nama imaanaa eegu akkasitti yoo arkini namni bakka jiru maallaqa isaa waliin buufatee waraana gargaara qawwee miti taankii bituu dandeenya jabaadhaa wal jajjabeessaa garuu miidiyaa gubbaarraa yeroo haasa'itu dhiirti teenya saba nama arrabsuu nama akka keessanii hina nama arrabsuurra suuta deemaadha maaliif if qaanfachaa viidiyoo sooshaal miidiyaa irra baha malee akka gootaatti dubbachuun sheemiidha dura dhiira tahaadha. Nuti akka dubartiitti dhifama sirra dheeradha yoo namni yaada qabaatu irraa hin gabbu'a nuti akka shamarranitti karaa hedduu miidhamne takka abbaa manaarraa miidhama takka ilmoo isiin jaalatu dura ajjeefama takka isuma tana ajjeefama amma nuti akka dhiiraa qofaa miti gara hedduu miidhamna si galee gara hedduu miidhamna nama hedduutu rakkachaa jira dhiirti teenya eega akkana taate dhiirummaan teesse dheeyse jirti yeroo dhiirti keessanii akkasitti uummata keenya dhiiga shorreessitee lafarra harkistu du'aasaa afaan guuttattee akka gootaatti hin dubbatin miidiyaa irra galii qabsaa'e yookiin hidhachiisi. If qaanfachaa sirraan gabbu'aa gabaabsee if qaanfachaa sooshaal miidiyaa irra dubbadhaa malee akka gootaatti hin boroodiin goonni jirree qabsoo jira. Akkasii galatooma. Sirriitti illee dheeradde. Nuura baay'iti deebi waan Nuuraddin kaameraan kee mul'atu mee warri yaada qabdan namni nan galeettan yeroon qabu garuu toon baay'ee natti tola galatooma ijoollee yaada ciccimoo nuu kenniti ijoolleen esti qoyme gurbaan invaayitii godhii beefilis jette mucaa yaada gaarii qabdu kana seera esti okay deemteetta waanii kanaafi galatooma yaada gaariidha kan nu waan jettani yeroo biraa walitti deebina galatooma sagaleen dhagamu waan ta'eefi jajjabaadha waan Oromoo keessa jiru argaa jirtu kan nurratti deemaa jiru waan salphaa miti kan nutti dhufaa jiru wayyaanee caalam irratti irra cimaa maaliif garbummaa irratti ijaarame Oromoodha kana jalaa ba'uuf immoo cimnee yoo qabsoofne malee naagala sagaleen hin jiru naagala galatooma nagaan naa turan